Gatii jaalalaa. Asoosama gabaabaa mata dureen isaa Gatii Jaalalaa jedha. Kan barreessee dhiyeessee Gammachuu Didhaa bara 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaati. Gatii Jaalalaa. Jireenyi dhala namaa bu'aa bayii baay'eedhaan kan guutamedha. Gariin akkuma salphaatti hireen isaanii qajeeltee yommuu jiraatan, gariin ammoo dafqa xuruursanii firii dadhabbii isaanii utuu hin dhandhamin kufaatii, abdii kutannaa fi gaddaan liqinfamu. Daawwattoota keenyaa, asoosama kana keessatti waa hedduu argachuu dandeessu. Jaalala argitu, gatiin jaalala dhugaa maal akka ta'es ni bartu. Warri yuutuubii keenya sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib nu gochuun tumsa keessan nutti agarsiisa. Qeeqaa fi yaada qabdan hundumaa nu barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Asoosama gabaabaa mata dureen isaa Gatii Jaalalaa, kutaa 1ffaa. Jaalanneen kan dhalatte godina Horroo Guduruu magaalaa Shaambuutti yoo taatu, abbaa ishee obbo Gammachuu Waggaarii fi harmee ishee aadde Tolashii Hordofaa irraa bara 1988 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ture. Oromiyaa lixaatti kan argamtu magaalaan Shaambuu haalli teessuma lafa ishee fi qabeenyi uumamaan isheen qabdu kan nama dinqisiisu yoo ta'u, Uummanni magaalaa Shaambuu yeroo gara kutaalee Oromiyaa biroo deeman haalli afaan Oromoo itti dubbatan loqonni isaanii adda. Kanaan immoo Shaambuurraa dhufuu namoonni salphumatti tilmaamuu danda'u. Magaalaan Shaambuu barattoota ciccimoo biqilchuunis biyyattiif gumaachitee jirti. Isaan keessaa tokko Jaalanneedha. Jaalanneen akkuma umriin ishee barnootaaf gaheen mana barumsaa galuun sadarkaa 1ffaadha hanga qophaa'inaatti mana barumsa Shaambuutti barachuun qabxii gaarii fiddee gara barnoota olaanaatti dabarte. Akkuma beekamu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa barattoota ciccimoo qormaata dabalataa qoree warra qormaata darban qofa fudhatu. Jaalanneenis qormaata dabalataa yuunivarsiitichaa fudhattee darbuun barnoota saayinsii uumamaa damee injiinaringii barachuu filatte. Bu'aa bayii jiru hundumaa injifachuun Jaalanneen Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa irraa bara 2011 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti eebbifamte. Jaalanneen nama cimtuu itti gaafatamummaan kennameef bakkaan gahuu dandeessudha. Kanarraa kan ka'e akkuma yuunivarsiitii irraa eebbifamteen qabxii olaanaa waan qabduuf dorgomtee ogummaa barsiisummaatiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti baruma sana qacaramte. Jaalanneen shamarree yaada qajeelaa fi dandeettii addaa qabdu waan taateef turtii yeroo muraasaa booda yuunivarsiiticharraa carraa barnoota olaanaa maastarsii argachuun gara biyya Ingilaanditti barnootaaf imalte. Imala ishee keessatti gufuuwwan hedduu darbuun waggaa 2 booda qabxii olaanaadhaan goolabdee gara biyya abbaa isheetti deebite. Jaalanneen mucayyoo bareedduudha. Rifeensi mataa ishee dugda gaha. Jaalanneen qalloo akka sonsaati yoon jedhe itti xiqqaata malee itti hin baay'atu. Amalli ishee lafa nama hin quuqu. Xiqqaa guddaa nama kabajuudha. Yeroonsaa waaree booda naannaa sa'aatii 10 ture. Jaalanneen mooraa mana barumsichaatii baatee gara mana ishee kutaa boolee jirutti galuuf otoo deemaa jirtu
konkolaataa piikaappii Riivoo jedhamuun beekamu tokko balbala bahiinsa yuunivarsiitichaa irraa gadi siqee dhaabbachaa jiru argite. Gaafa morma naannessitee ilaaltu konkolaataa keessa ka jiru gurbaa magaala bareedaa fuullee ijaa morma isaarratti rarraasee jiru tokko argite. Utuu hin beekin tasa yoo ilaaltu ijji ishee fi isaa walirra bu'e. Jaalanneen daftee ija ishee irraa deeffattee deemsa ishee itti fufte. Akka carraa ta'ee taaksiin tokkollee fuuldura karra foonichaa irraa gara hoteela bashannana gadaatti fudhatu hin jiru ture. Haa ta'u malee waqtiin isaa ganna waan ta'eef aduun nama gubdus waan hin jirreef miilaan imaluu filatte. Gurbaan konkolaataa keessa jiru sun ija laafinna ishee gaafa argu suutuma jedhee konkolaachisaa hanga tokko eega ishee hordofee booda hafuura walitti qabatee obboleetti yaa obboleetti jedhe. Jaalanneen garuu akkuma nama hin dhageenye kitaaba of harkaa qabdu tokko akka waan aduun jirtuutti adda ishee irra of qabdee deemsa isheetti fufte. Gurbaan sodaa shamarranii takkallee hin qabu. Amma tana dura muuxannoo shamarran adamsee qabuu qaba namatti fakkaata. Obboleetti maaliif hin dhageessu jedhe sagalee ol kaasuun foddaa konkolaataa isaa guutumaan guututti gadi buusee morma isaa achi dheeressee dubbate. Jaalanneenis yoo isheedhaaf gamu maal barbaadde? Maal si gargaaru? jette. Gurbicha gaafin ishee kun waan gammachiise fakkaata. Maal yaabbee maaliif kophaa kee deemta? Mee kottu seeni? Anis garasuman deemaa jiraam. Kottu seeni malee rakkoo maaltu jira? Seeni malee jedheen. Jaalanneenis nama baratee fi ofitti amanamummaa qabdu waan taateef akka shamarran tokko tokko utuu qalbiin hawwanuu arrabni tole jechuu isaan diduu hin taane. Tole galatoome jettee gabbiinaa seenuun qabattoo teessichaa hidhatte. Akkam yaa obboleetti? Ani Lalisaan jedhama. Ati hoo? jechuun waltajjii haasa'aa saaqe. Gurbichi amala ariifannaa qaba. Akkuma isheen ol seentee teesseen wal barnootaa fi karra bane. Isheenis deebistee jaalanneen jaama jette. Leellisaan akkamitti akka shamarran kiyyoo keessa galchanii sirriitti waan beeku fakkaata. Fuullee ijaa gurraacha mormatti fannifamee jiru fuudhee ijatti kaawwate. Bilbila tachii gurra harree gahu tokko kiisa keessaa baasee fuuldura isaa kaa'e. Tole jaalanne maqaa bareedaa qabda. Kan nama ajaa'ibu atis akkuma maqaa keetiitti bareedduudhaam jedhe gubbaan raaqisaa. Isheenis galatoom jette. Barattuudha moo jechuun gaafii tokko tokko itti fufe. Lakki anu barsiistu'a jettee calliste. Waaw baay'ee namatti tola. Ani immoo yoo jedhu utuu afaan hin fixin bilbilli tokko gidduun bilbilame. Bilbilicha kaasee oofaan jira. Siifan bilbilafachu jedhee akka dheekkamuu ta'e. Leellisaan amaloota sooreyyii baay'een qabanii calaqqisiisuu jalqabe. Eega xiqqoo deemanii booda konkolaataa qarqara daandiitti qabee bilbila tokko bilbile. Hello gurba ati akkamitti garaa koo na gubdaa? Dafiiti amma warshaa bira deemi. Hojjettoonni maalirra akka jiran ilaali. Bilbila kiyya irratti CCTV kaameraan naaf hojjechaa jiru jechuun bilbila cufee daashboordii gubbaa irratti achi darbate. Kun immoo akka dubbiin isa aarsee
jaalanneetti mul'isuu isaati. Fuulaanis as naanna'ee jalannee koo dhiifama. Namni jabana kanaa hattuu fi saamtuu qofa ta'eera. Egaa ani amma asiinan gara daraartuu kana gadi bu'a. Jedhi kaa hin badin tolee jedhee yeroo isheen bu'uuf jettu dhiifama ilaa dhiifama bilbila kee asirratti barreessi bee jechuun bilbila isaatti kenne. Isheenis tole siif hin barreessa jettee barreessiteefi achumaan kan isaas qabatte. Haalli leellisaan ta'aa ture sun jaalannee mataa keessa utuma naanna'uu mana geesse. Akkaataan dubbii isaa, urgaan konkolaaticha keessaa fi haalli uffannaa isaa walumaa galatti dhaabbiin qaama isaa walitti dabalamanii qalbii isheetti bu'ee galan. Jaalanneen gaafa sanaa eegaltee bilbila isaa utuu eegdu guyyaa 4 ta'e. Leellisaan akkamitti kiyyoo jaalalaa keessa shamarran akka buusu ni beeka. Namni gogorrii qabuu fi bosona keessatti kiyyoo kaa'u tokko amma deddeebi'ee lafa kiyyoon kaa'ame sana hin ilaalu. Sa'aa gogorriin ofii isheen dhaqxee kiyyoo seentu waan beekuuf itti deddeebi'ee ilaaluun of yaadachiisuu ta'a. Leellisaanis namni akkamitti kiyyoo jaalalaa keessatti nama galfachuu akka danda'u ni beeka. Kanammoo baratee otoo hin taane muuxannoo ofiisaa qaburraa yoo ta'u waa'een xiinsammuu namaas sirriitti galaafi. Leellisaan guyyaa 4 booda galgala guyyaa jimaataa halkan keessaa sa'a 5tti jaalanneef bilbile. Jaalanneen bilbila eegaa turte sana gaafa argitu fuulli ishee akka ifuu ta'e.